Marqaa garbuu lamaa fi marqaa furnoo tokko. Marqaa sadii jechuudha. Galatoon. Amma marqaan barbaada siin jedheera. Marqaan barbaada naan jenne garuu nyaata aadaa nyaanname gaafii. Marqaan nyaata aadaa Oromootii? Laki kan Xaaliyaaniiti. Marqaan nyaata aadaa Oromooti jettee gaafate. Isullee si hooyaa jechuun. Isa jechuun kootu hin taane paastaan fa'aa. Paastaan jechuun barbaadaati. Paastaan dhaggeeffadhu nama. Paastaan nyaata aadaa Xaaliyaaniiti. Nuni ilaallatu jechuudha. Nun immoo uummata biyya kanaati. Amma wal qoqqooduu maaltu fidee? Anamma laalu waan isin ajaa'ibu. Paastaanis marqaanis garbuu irraa hojjetama. Garbuu. Paastaanis marqaanis garbuu irraa hojjetama? Akkuma hundeen isaanii tokko. Amma nuuf Xaaliyaanii wanti wal fakkeessu. Aadaa Xaaliyaanii aadaa Oromoo haa ta'uyyuu malee hundeen isaanii tokko garbuudha. Waan si ajaa'ibu Xaaliyaaniidhuma biyya kana ariinee baasuun keenya sababi inni jalqabaa maayini? Garbuu keenya gara paastaatti jijjiiruu barbaade. Irratti wal malee Xaaliyaanii irratti dubbiin ka'e. Garbuu fuudhanii paastaa goona garbuu fuunee marqaa goona. Garatti wal Fennu. Waaw. Galatoon. Ani garuu kana jedhu mana keessa teenyee manatti nyaachuutu dandeenyu inni fuudhee mandara keessa nu naannessu maaloodhaan jedheen gurguramu. Yoo beekee hojjeta barbaada. Haa ta'u nyaata yoo dhiisi ariitiidhaan asitti barbaadamuun keenya sababu isaa maaloo? Al tokko mee waan tokko qofaa osoo kennaani mandara keessa kan inni iddoo akkasii qottaa kaaffee qottaa dhimma jiraa maal jiraa mandara keessa nu waamuufi nuun galu isa dhufee nutti taa'imu. Maalidha namni waa balleessi jira garuu gidduu kan. Yeroo darbe ta'itaatutti kenname manatutti kenname kanaafiyyuu ol gahee maal jedhee kaaffee akkasii iddoo akkasii laga akkasiitti qottaa. Ani ariitiinis barbaadaan kuni namni waa balleessi jiraachuu. Ati waan godhe? Ani waan godhe qabu. Akkuma kudrii halkan sa'aatii jaaf walakkaatti dursee mana geeyyu. Isa booda halkan amma sa'aatii saddeetti immoo bilbila naasa'e waan godhe qabu. Waan godhe qabu. Maal godhe? Anis bombaa bannee ture. Bombaa bannee irraa fadhee gadi ba'ee gaafa deebi'ee dhufu qe'een keessi galaana hojjeteera. Haroo hojjetee moo? Waan balleessite hin qabdu. Waan godhe hin qabu. Aduufu mee waalis warraa dhaga'uu keenya noo wayya. Marqaa nu nyaachistaniitti. Itti gaafatamummaa manichaa naa kennuu barbaada fakkaata garuu. Gaafa yaadu. Namichi reekaa. Dhuftee. Jirtaa? Akkam? Noor. Ta'i. Akka indaaqqoo qalamuu hojjettuutu gaddas sodaas guddaatu natti dhaga'ama nagaa wajjin. Ofii magaalatti gaafatama nama biraasii keenyu re. Mee hamilee kennaafi mee? Hamilee nama ofii. Akkasii hin jiru. Sodaachaa uummata koo sodaachaa safuu aadaa eenyummaa duudhaa saba koo sodaachaa eegaa sirna gadaa jalatti bulaa. Mana kana nan tajaajila. Mana kana nan tajaajila. Tole inni immoo muudamuu keessanii maaltu sitti dhaga'ame? Ani waan irratti hojjechuu barbaadu jira. Ollaa fi mandara keenya keessa ilaalcha finxaaleeyyii mana keenya keessas ilaalcha achi moggaatti ba'e tokkotu jiru. Akkamiin isaaniin gara gidduutti finnee wal simsiisna waan jedhu irratti hojjechuu nan barbaadu. Kanaaf eenyummaa ofii keessanii keessatti eenyummaa nama biraa akkamiin ilaalle wal simsiisuu eenyummaan ala maaliif wal simata waan jedhu sana ilaalcha finxaaleeyyii ollaa jiru wajjin akkamittiin baalaansi goona waan jedhu irratti gadi fageessee ilaaluu koon dura manni kun falaasama mataa ofii isaatiin hoogganama moo falaasama namni biraan bu'uuresseen bu'uura dhagaa bu'uuraa irratti hundeeffame falaasama sana qaba waan jiru irratti hojjechuudha. Thank you. Sanan baay'ee galatoomi amma hojii isaa jalqabeera. Baay'ee galateeffadha. Haa ta'u maaltu sitti dhaga'amu ofii bakka irratti ittaanaa taatee muudamuu kee. Sagalee keessantu natti dhaga'amaa jedhama. Akka nama sammuu qabu tokkotti immoo ta'u lammi waan jettu qabdaa? Ana akka qolti kan jedhu itti gaafatamummaan fudhadhe kana galatoomin jedha. Mana keenya mooraa keenya keessatti kanaa booddee afaan hojii
afaan nyaasa mallattoodhaan illee maantaane afaan Oromoo ta'uu qaba. Kun har'aa kaasee hojirra kan oolu ta'a. Namoonni ollaadhaa dhufanii nu wajjin haasaa gochuu barbaadan yoo jiraatan namoota afaan Oromoo danda'an qofa akka ta'an. Aadaan, duudhaan, safuun sirni gadaa mooraa keenya keessatti akka ol akka dagaagu gama kootiin hojiin irratti hojjechuu qabu. Isa guddaan rakkoon qabunni rakkoon qabunna hello Zinaabu hojii wayii irratti nan dhufa nan dhufa nan dhufa eeyyee ani garuu kanan jedhu Zinaabu kana wajjin maal walitti qabu? Waa'ee Zinaabu miti. Mucaan kuni mooraa kana adaraa nama harkaa fuudhee isuma jiruyyuu dudduuba isaa maaltu jira waan jiru na shakkisiisa. dudduuba isaa qofaa miti. Haaraa walitti taane gaafa isin jedhu tokko dhaggeeffadhu. Olii wajjin jiraachaa turre miti. Wajjin mana tokko turte miti isin. Wajjin iddoo tokko turre miti. Mana mana tuffachuu jalqabe. Sadarkaama tokkorra turre. Amma dhufee manurratti gaafa olaantummaa fudhatee muudaman sii kenna muudamtaa kana taata. An xiqqoo takka ture immoo isin hin beeku akka inni nuun hin jenne shakkiin kun guddaani. Ani keessumatti isin amma isin beeku isin jechuudha. Anama gaafa waan tokko si gaafadhu. Zinaabu ilkaanni arbaa maal si godha? Ilkaan arbaa dhiisiiti arbi jiraa moo lafa arbi du'ee awwaalametti qonnee ilkaan arbaa ba'a? Rakkoon qaba. Nan barbaachisaati mana kiraay kan mammaa zinnaashiisan eeyyee fudhatani 3,000 jedhe 2,700 fudhatan rakkina qaba. Haa ta'u wala gara nan dhufa siin bilbila. Dhimma wayiin ijoollee wajjin jira. Siin bilbilaa ta'u. Manichuun tukan Zinaabu sanni dhumanaan Zinaabichoo waliin. Zinaabu sanas biran gahaa rakkinan qabu. Hojii qabattee? Maali Zinaabutu na rakkisa hojii wayii si dhufeetu? Yeroo dhulaachira dabdeematu si yaadne. Maal taate jedhee dhibbadde waan si dhibu. Yaadde. Rakkoon qabu. Gammachuu keessa jirres muudama kanaaf dhannee baay'ee nuti tole. Yoo waan dhaggeeffadhu al tokko. Maal ko waan waan deeruuf sagalee Zinaabuuti. Lakki. Amma yeroo akkasittiin inni si hoogganu maaltu sitti dhaga'ama sana? Gadda guddaa atoo gaafa inni si hoogganu Waa'ee hooggansaa miti. Inni rakkoon qabu garuu ana akkamitti na hoogganu mucaa? Ani amma isa biyyi waan tokko gochuu hin dandeenye jechuus immoo. maal danda'an olii gadi Zinaabuu wajjin olii gadi halaakaa oolu malee maal beeka maal barate. Akkamittiin isheen inni gochaa jiru kana harkaa fuuna waan jiru irratti garuu. Eessatti immoo barumsuma iyyuu hin baranne barumsuma iyyuu hin qabu. Barumsa maalii qabaa gurbaan oduu arraba duwwaa qaba. Ani kana booda sa'aatii jaatti galtanaa jedhamanii guyyaa lamatti hin galu. Mal sa'aatii jaatti kan bishaan ibadanii Dhangalaasan. akkasii yoo ta'u maayinaan olaanaa dhabee asii gadi nama barbaachuu ni dhaaman kan ajaa'iba maal yoo caalli seenaan bahee mana fudhadhaa. Abbaa manichaa beekaa manii moo eenyu akka inni ta'e beekaa na argita isuma manicha keessaa baasa. Yeroo xiqqoo gidduutti na argitu kana. Anammoo umurii maaliin tun dursu Waa Nan dadhabee mannaa gameeftu fiisa. ollaati tiyaatira shaakaltaa maal shaakaltaa kennaa godhee jechuu barbaada jira. Mirga kee miti? Erga qaban. Bahee lama barbaade daandii lamaan jiraanne dhaggeeffatu hin danda'uun ba'a akkas akkasii. Danda'uu qofa mini. Yoo kanaa jimma tarkaanfii fudhatamuu qabu fudhachuu dandeenya. tarkaanfii ofii gara isarratti tarkaanfii fudhannaa jira. Isuma irratti akkamittiin tarkaanfii fudhanna waan jedhu irratti haasofna. Qofaatti haasofna waa'ee kanaa deebi'ee dhufuu danda'a. Qofaatti haasofna ani waan ani yaadaa jirutu jira. Isuma mana kana keessaa baasa. Isuma mataa isaatu mana kana keessaa baasa. Anaani akkasa gochuu yaaddanisi?
Moo anu tu sammuu qofa goome jedhee tu teekinooloojii fayyadamu ta'ee jedham. Isin maal gochuu fedha? Teknoolojii miti ani itti gaafatamaa dhimma ofii kooti miti isa gaafadhu waa'ee koo waan tokkoon waan ofii kooti yaadee asiin qabu. Haa isa taasee? Wato manaan akkatti foqqolchinu wal. Aha ati bahee mana kireeffadhu kaa. Ba'uu dandeessa. Waan tokko ana akkasitti hojii jiraachuu hin dandeenyu carraa dhumaa kanan isinii kennu leenjii galtanii isin leenjisuu barbaada. Mudanni keessanarraa har'uma ka'eera. Wanto jalasa qabdan fidi fidi rakkoon qabu waddi leenjitanii amalli keessa yoo jijjiirame deebitanii aangoo kanatti kenna adibbii mamoonni goone waan fidi rakkoo kasira maali itti laattuyi maaliif itti kennanii itti kenne kanarra muudamtanii akkasuma gootan isin bor kana koo iddoo biraatti awwaaltanii kana koo gadi iddoo biraatti awwaaltu iddoo waan kanaafiyyuu leenjii galtanii sirratti fidi fidi nuuni tilaaneerra fidi dhaggeeffadhu minaan akkaataa tolirkaa fuudhinsi sirna gadaa keessatti akkasumatti sammuu keessa lubbuu amma kana mini lubbuu keessa ergaa fuudhuu nan danda'a hin dandeessu nama fooniiti waan tokko hin dandeessu saaduu dhiisii fuudhameera manqila waa'ee maaliif dhiifama kan koo fuudhate maal akkamitti lafaa kan koo fuudhame kanumallee gargar maal akkamitti dhiisii muudame waan salphaa miti jaddettee fuudhame Anggo ribette malu jiken ni tak. Sudah macam ni mangkin. Wana kesana kan jette malu kena. Mari amma furatte amma ken mat. Engkote ni. Maali fan kau cicira me. Asyik cicira me. Kensi gargara. Kau asyik cicira me markat. Malta amma kani we faida. Malta amma kani Anggo le kasi cicir tadi tu gargar tadi. Angko cicira. Malta kira muncul. Angko cicira.